Hashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota keenyaa viidiyoo haree wajjin turtii gaarii. Namichi kun maqaan isaa Kamaal jedhama. Kamaal kan dhalate bara 1997 ture. Kamaal dhalataa baadiyyaati. Ta'us garuu hojiidhaaf jecha magaalaa galuuf dirqame. Mana kiraa laallatee maallaqa waan hin qabneef mana akka wayii dullachuu wayii ilaalee kireeffate. Erga kireeffatee guyyaa jalqabaa isaa halkan suuta jedhee rafe. Halkan walakkaa Kamaal sagalee nama hulaa rokotoo osoo hin taane sagalee makiinaa nama rokotoo dhagee hirribaa dammaqe. Kamaal suuta jedhee ka'ee ifaa banuus yaalus harki isaa sosochoo dide. Kamaal akka malee dhiphatee sodaan guutamee balbala irratti gaaddidduu dheeraa tokko arge. Gaaddidduun sun suuta jedhee gara kutaa ciisicha isatti dhiyaachaa dhufe. Kamaal wanni akka maleetti isa sodaachise keessaa tokko. Gaaddidduun sun yommuu dhiyaatu bifti fuula isii kan uumama nama hin qabne, ijji isii ija diimaa ta'e akka laayititti ifoo sanii isa sodaachise. Kamaal onnee isaa naasuudhaan guutamee dafee sammuu isatti zikrii fi du'aa dubbachuu jalqabe. Sagalee ol kaase. Yommuu inni ayyaata jalqabaa qara'u qaamni gurraachi sun daddaffiin sotaan dhabamuu eegale. Akka malee sodaan guutamus cal hin jenne qara'uu ittuma fufe hanga bari'utti. Kamaal ija isaa osoo hin daddaffiin du'aa fi zikrii dubbachuu itti fufe. Hafuurri hamaan sun dadhabbii quraana irraa kan ka'e bakka sanii ni bade. Kamaal sababa quraanaatiin najaa ba'e. Seenaan teenya ta'arraa tana fakkaatti. Hanga seenaa biraatiin walitti deemutti nagaan tura. Isiniin jaaladha.